Amman dhage. Maaltu isinii dhagaam? Bilaa amma jechuun bara ani hamtuu nama garaan qabu ofii isin nama siin tokko takka hamtuu namatti garatti yaadeen beeku waan hin gammadaan malee qawluu fi itti gadduu kana jechuudha. Thank you. Sababa yoo inni Dubaay dhufuun isaanis umra quudha na taasisa gaafunoo Dr. Asliin kiyya rabbi waadaa na guuttachiisa. Wallahi asli illee gaafa duraa yeroo shartii isa walii gallu inni illee nama tokko umraa fida yoo isin fiddan jedhee haqiiqatti ani sheekaa roobee kophaa kiyyatti hin finne kireeditii namaallee dhabsiisuun gaarii miti. An viizaa qofa baasee fi viizaan sunuu garuu dhugaa dubbatuuf qaaliidha. Tikeetti ammoo abbaa qabeenya Naafi Faashin kan jedhamu Miftaa jedhama. Isa muree fi Viizaan tola jedhame dhiisika. Wallahi billahi kaashin. Namni akka keetii kun toruma nama baata isa muuta. Hatta risiitii qaba risiitii illee si erguu danda'a. Maal namni wannoo kaampaanii qabu sararatanyaa fidachuuf hin nama fidamu mallatteessanii. Ka kaampaaniitii miti barkuun viizaadha viizaa ziyaaraatti miti barsee kan roobe. Abiche yaa marhaba waalaikum salaam. Ustaaza yoo barbaadan amma galchaaf birrii baasaabooraa. Allahu akbar. Intaa kun jarmaan irraayi. Nuti somooni mawala Dubaay hin barbaanne. Allahu akbar intaa kun. Ustaaz Bayaan nama miskiina waan rabbiin rahmata namaa godhuun hin beekani. Rabbiin bakka san isaan haa dhaabu kun sa'aatii amma barbaachisaa ta'ee Ustaaz Bayaan na dubbisanii hirrime isaan barbaachisaa sa'aatii ammaa kana dabarsuu fi danda'a. Ramadaan dhaqqabachuu fi kuma 25 asokkaay baafatu qaban kuma 5 baatii 3 tura. Baatii 3 kuma 25 Ustaaz Bayaan. Warri paaspoortii isaan gaafa nagaan gatii anirraan beeku waan. Gaati kuma 25 si erginaan irratti paaspoortii obboleesso. Ani kuma 25 nama umraa geesse bara. Akkaawwantii kennu namni biraan irratti hin dhufina Ustaaz Bayaaniin. Rabbiin isaan No. Amiche. Ati nan dhageettu. Ustaaz Bayaanillee waan tiraanspoortii illee haa godhatu maqaa kiyyaallee kuma isheetti dabali 30 ol guutiif kaa lubbuu. Ayyee taate waan takka rakkoon hin jiru. Waa wajjii homaa waa wajjii homaa si haa erganii paaspoortiin kuma 25 birrii takka kasitti hin dabalu. Yaani kuma 25 tanasriin jedhe wajjin kuma 30 ergaaf jechu. Lollee margina birrii warra Dubaay hin barbaannu waan doktorri jedhanii malee. Naa birrii warra Dubaay akka harama itun barbaannu hin taatu. Giddumaan waa takkitti isin haa rakkisu doktorri bakka sargii wayii jirra jedhu. Mee beeksisa nu dalagaa mucaa keenya obboleessa keenya Muhammad ka jedhamu fi mucattii urjii jedhamtu waliif fuunaarra galma bareedaa argitu kana keessatti nu waan DJ dalalluuf dursinee dhufne mee akka uummanni Dubaay biran nu argamee gammachuu mucaa kana nu qoodamu maqaa ruuhaa jaalalaatiin afaan doktoraatiin irra nu darba. Mucaallee sanuu ijoollee safara keetiitiin illee kaadha fuudhu. Ijoollee isaati mucaan hadha fuudhu kun intana. Walla ijoollee magara biyya warra asliiti. Eessa biyyi kiyya? Ha? Ciimoodha mucaan abbo. Gosa kaa gosa dhaartaati. Suudee moo? Safarri aanaa kam inni suudeedha? Ciimoo gara suudeeti. Inni kullaadha mucaan. Ijoollee kullaati. Ciimoo ne suude. Doktora Faaxeen mana madaamii hundi keessanuu deematiin hin dhaqaakaa. Jaarsa makiina galmummaa waan fakkaatu wallahi. Tokkoma kana kan Ramadaan asii sargiin bareedaan. Nasri yaana hoo yoom nasi mattasira Dubaayii kanatti. Hundi keessan deema. Wallahi billahi ala ra'asi. Mana madaamii hundi keessan irraa nafinaa mucaa gandaati. Hedduu yoo naa goote malee funyaanirra na dhaani. Yoomi sargiin. Mee galmummaa amma kinoo har'a kinoo edana. Inoo laal jama'aalleen kinoo koreen qophaa'aniiranii. Eessa jirti jarri warra mushurraas jira? Jarri illee kennu asuma keessa jedhanii kennu galma kana fakkaatu wallaahi birrii guddaa gara dirhama 20 baasee qabatee. Maqaa doktor asliitiin warri Dubaay tokkollee akka manatti namni nama 8,000 jira. Kennu laa'ila galmoo bichaa waan fakkaatu laal. Ijoollee maqaamni keessan haa fagaatu deema maqaanatti godhaa mucaa. Nasri anummaanuu Dubaay masanii sargii godhuu qaba dhugaa rabbi. Wallaahi kotturra sii deebina yookiin goolii lammaffaa galchi. Mee rabbi sodaadha galmummaan bichaa waan fakkaatu laala. Sargii kanaa godha bar. DJ'n ammoo A3 multimeediyaadha nuti hojjeta. Meeshaan isin argitan kunniin kenna. Waa hunda DJ isteejii tajaajila hunda walii qabnee kennina.
Yoo ta'an dalanne namallee maaliif na sheekaa roobee illee kinoo tama kanatti taphee nuti naan finne aboo. Sheekaa roobee maaliif burji khaliifaa kee baatin Nasri ati sheekaa roobee achi finnaaniin bari Dr. Asliin illee Ustaaz Muhammad Bayaan finnaaniin hedduu gammade beeyta. Wallahi waan gaarii waan qalbiin namaa gammadu Ustaaz Muhammad Bayaan Asliin irraa cufuu qabaa wallahi deemuu qaban. Ustaaz Muhammad Bayaan hedduu miira keessa galanii wanni jedhanii umraa dhaqaniitiin namni kun nama diinaa guddaa qabu. Ani isaan keessaa illee kanaan dura hojjaasee ture na beekanii. Wallahi ani kana onni irraa isaanii godhuuf murteesse. Kunoo amma odoma amma asirra jirru ustaaza kunoo foloo kiyyan qabda yoo ta'e ammuma naa barreessa akkaawuntii keessan asirra. Deebiseera kunoo ammuma siin naa barreesse akkaawuntii. Gasi darbemi wanta si qiyaamatti bos. Garraa wadhan qubataa maa gada darbite. gargaarsa keessan hin barbaannu. Tarii asitti tokkarra na qubataa bulee beeda haywaana ati lafaa bulchaa namni qalbii waraana naasir waraana dhufeedha. Maal godhani? Doktor, wanti xiqqishu ashmuuriin midhaan inni tuni fulooti kama malee ashmuuriin xixiqqote xiqqoomtuni oma soo qiddaati beeyta dubbiin immoo silaawwan inni laayifii seenee shamama bayaani sa'aatii 24 keessatti deebiin kennuu ture. Miizeen nama 10 miizeen bichaan shamarri 10 dhiirri 10 guddaadha sargiin ammoo sargii shari'aati nashiidaadha kan ittiin seenamu. Andaansi jedhee dhufee Badi faateen Dubaay dhuftiire bakka lama dhiitaa bara. Maafi mushkila dhiichisuu barbaannaan jedhe. Gamaa gamanatti addaan kutaa warra shari'aa gamana baasaa warra namni barbaadu gamana baasaa haala gadi fadhiisan. bu'eetiin ol deebi'a Ustaaz Bayaani birrii galcheefi. Amma galchuu addaa? Yoomi qofa. Amma wallahi ambassaadhaati wallahi bilaa wiixatuma boruu deemee baafatu hin adda jannale. Ganama Asliin garuu hin beeku information nagaan qabu paaspoortii. Sokkaan kuma 35 asli irraa hin beeku wallahi. Asliin information nagaan qabu. Seetu itti dabala asli. Kuma soddoma. Wallahi kuma 35 sokkaan. Soddoma. Waan nama beeyne miti nyaata. Isa hammalata maaltu beeku? Maali 25 sorry 25. 35 ni dhugu. Ati doktora waan taateef Waan dallaa nyaatani wallahi 25 as shokkaayin wallahi. warra kaayiroo deemuuf jedhu akkuma 25 warra kaayiroo deemuuf ka isin beeytan duraanii ka warra Dubaay VIP waan ta'eef kuma 40 Ready Adam jirta Nasir Angisi aboo sheekaa roobe Dubaay dhufe dhageettee biree naman Maali bulti khaliifaa gubbaan baasin haala birrii kuma 300 baatan dhabdanii. sargi hadha sargiidha morba Allahu sahlan kenoo haala qabbaayin kennallee dhufaniiran ministeerota bicha as guute kenoo dubbii himaan kenna qaala qabbaayin amaranyaan beekuma doktori Hammee badii kun dhiyoo kana mataa kufe. baabaan galgala walaan ture ganama ajandaan nu godhataa bule jedha anillee rafaa ture beeyta asrii kan irree baaqee waan sargii dalagu ajandaa nu godhate dhaguyyaa Kana yoo khayrii dalagan sharritti jijjiiranii viidiyoon hin jira waan ta'eef irra deebi'aa dhageeffatu Nasrimma. Rakkoon nama namatti himu qabatanii fiiguu bar. amma rakkoo maali beeyta baaba dhugamaan asli maaltu jira si fakkaate amma namni kenna namni hunduu beeyta waa hundayyuu gingilcha makiyya bicha yaada jedhan miimoori sammuu isaaniiti akka yaaddu barbaadan 8GB yaadan. amma sheekaa roobe ammoo araada dhugaa dubbatu doktor asli illeen araada Bata. amma faaraan eenyu beeyta warra waan xixiqqishu garuma lolaatitti yeroo hunda garuma wal abdeetitti Of course. DJ ara wada nashida qayyamu Sheekan jettani ka fuudhan. yeroo tokko sheeka osoo hin taane sargitu shari'aadha jedhu kanaaf warra waan xixiqqishu beeyta dhiibanii gara biraatii jijjiiruu barbaadan viidiyoo amma sheekaa rooba eeda waraabesan baabaadhaan naa waraabii maxxansiisatu jedheen ofii isaatii waraabii asli na argu jedhee viidiyoo san jecha maaliif yoo san anin taara amma asli nasriin gad jedhee taa'e san an sa'aatii 48 akkas jala hin rafne hirriba gahaan qabu si galee dadhabee taa'aa ture malee viizaa waan hin baasneef saalfatee taa'aa ture tasabtoon asli Ante saula ma samman waan asliin faxxaree haasoo nama amansiisuuf jecha nasri yoo sadis bosa Asli. gaddeen taa'aa ture bishaan Dhageeffachaa ture duratti waan hin dhaasu.
Onatti koreeshi kuno birri kabaate kabirati marre. Tikeetti baase kaa viizaa miti. Viizaa na baase. Confidence qabu by the way. Atumaanu ani qorata yakkaa ture hin beeka. Amma waan irratti. Habibi nukaan nama fuul sponsor taane. Ande kan nasilleneste. Asli saa kana keessa jecha Dubai keessatti. Sinnis kan nasilleneste. Saa kana keessa Habibi Dubai keessatti. Unkaan viizaa san takkitti fu torbaan tokko ammisa yookiin nasisi. Egaa karaa hin banamee hin banamne tiraay gochuuf fidde akka yeroo dhugamu ta'u. Yamiqanya warreen osu. Ana yeroo kamiyyuu nu banama jedhu haa qabna. Wallahi Sheekh Harobe la Dubai dimqat nu dhugaa sitti hima. Garuu baguma anaaf sillee gaafa duraa rabbi waliin nu fidee akka jennee isaa rabbi san godha. Atillee gaafa duraa dhugaa walitti himuudhaaf caanaati gootee inni yuukaan fide dhugaa dubbatuuf you have to credit. Dhugaa dubbatuuf jecha. Amma rakkoo maali ta'ama? Rakkoo amma Sheekh Habaadni. Ammeenyatti fudhate amma ani beekanu dhooge malee jechuudha. Viidiyoo dhaggeeffadhee ture inda niqat akka waan nan beeyne tokko akka waan takka waa takka toletti dhooge tokko gizee akkasitti disrespect nama guddaa doktora illee an takka doktora naan jedheen beeku nu fakkeenya Facebook kan kee Asladdiin kan jedhu an doktor kan jedhu tilaxafee wannaa jedhame wallahi Sheekh ወይ ንቀት አስቦ ወይ ክፉ አስቦ አይደለም ጀስት ለጣውታ ድምቀት ነው ሲቀደ አራም ቆሳባ አመሰኒ ነሞተ ቤታ ገራው ፊ በርባደኒ ነሞፉ በርባደን ትጅር ዋኑ ፊ በርባደ ወይ አጀንዳ ከበርባደኒ አንዱ ሌሶስ ሼኻሮ ቤለ አደለ ፍዴ አደለ ሙሐመድ በያን ለፍዴ ወንቲ ነው ደበለ ሞንተ አንዱ ሌሶስ የመጨረሻ መራባ አናም ፈከኛ ፋሚሊ ቀባ ujolle maati biyya qaba sigale haadha fayyada jaraayo irrisan baay'ee fayyada atille ujolle teetiyoota biyya jirtu ergite si fayyada garuu sagale yaaliiti yes wama argannu wama qabnu sagale yaali tokko lama sadi nama oolte nama fayyadde anam check my andulesos warri maayik illee gurran durishe anamma maati kiyalin qarqara jedhe garuu check my andulesos namichi rakkoo irraa qaba maartichi kabala check my andulesos maayik ante maayik magan nagee anjali takkitti anamma walumaa galatti birri Sheekh Harobeeti baasan caali gammachuu Sheekh Harobe yoo burji khalifa gubbaa ol ba'utu check my andulesos ani ye የሙከራ ድምጽ ነው በቃ ተሞክሮ አላቁም በለው የከከተ አይደለም ኤላ check my check andulesos ሃይ andulesos ተሞክሮ ታሳራ በቃ አለ ሙሽራው ጉዳም የሪ እንደ ማይኪንግ ጀመቶ ኮኮረማ ምን ሸነ ጋይስ ምን አይነት ነው አላ ወንድ እንደ አዲስ ይደንስያ ዱባይ ከረደነ ካኔ በጣበጥ ነው ሬዲ አንጎ ደጄ ታም ባርቲፍ ነው አንille doctor እኔ ማስመተለ ባርሲሳ ጀራ ወይ ዱሰርጊ በለተነ ለፉራኔ ዱባዱ አማላበተ ዱባዱ ዳበተ ነዝሩ and amma dhaabateera jedhi waan haasoftanaasaa abaabaayyo ergaa qabaate haasa'u amta check my andulesos ye የሙከራ ድምጽ ነው አሪያሞ ጋር ዶክተር ጀሪ ጎና check my andulesos by the way hojjettoonni A3 multimedia oduu waan qoosaaf waan tirkimirkii irra osoo hin taane hojiirra haga bakka xiyyeeffatan siigalee boosa isaanii illee yoo ta'e sa'aatiin hojii ta'uu agarsiisa ramadaan yabaa ol nuuf godhanyaan keenya akka jala ramadaan nu galuu qaba nasri ne bosa kabajani only 1 minute bicha 1 minute wallahi ramadaan yabaa ol nu agaru ኤላ አስሊ ዳምሰ አልቀቦ ጅራቴ ሶ አሜኑማ ጅራቴ ኦሶ aguma check my andulesos ሰገሌ ያሊ tokko lama sadi hala sani kadubu mutate kamanin bala yamma inamare wallahi duga rabbi sittima tokko lama sadi saati sanete video kamni warabe video na warabu kadanda emmo doctor asri ama galchera birri andulesos ብሪ ሜቆ ደሞት ይገረ andulesos galche jira በቃ ለ ፓስፖርት ባፈዱ
الله أكبر. أحمد لله الدون عدال توي. والله وأنا جدون به ربي زنبي. أحمد إيكي يا بس يعمل thank you so much. رفعت بقى أديم ده كاميرا ده هيك توفته. غلطة كنا دعكة ماله إذا ليه نما تكتفوري رافع جلّة sponsor تاعي في كذا كسودار إمباوت. ثانل أنا تركام في شيء كارو بكذا توك بكينا دفاع رانكام رنجرو. غارونا ميشتي وارا بينا كذا موجال كريگو يا ناراسي. دكتور يا دوم دقيقة كني تنبوا أبا كاسرة. أما يا دا بتي إذا نموتا غرغودا ميادا بريدا هو تيرا كونكم. يا كني بنا تادو Nasri hedduu galatoomii ani baay'ee si kabajaa baay'ee si jaaladhallee yeroo ammaatti dubbataa jettan namoota baay'eetu gara baay'eetti fudhate malee aniifatillee cubbuun qabnu innillee cubbuun qabnu sheekaa roobeellee araadaadha jedhaatti garuu araadinnatii dhugaa araadaa ta'e asliin araadinnatii kana aslima isillee kafide bakka san adhallee nasri illee miti kafide bakka san doktor asliitu fide kana ifaa galaadha akkanumatti itti bahuu haa baatullee haa waan barbaade hojjechuu baatullee asliitu fide. durallee sababa kan ta'e asliidha namni ka beekuu qabu ammallee lammaffatti immoo asliin chaalenjii isaaf qopheesse galatoofamuu qaballe nuti kan waraana banneefillee maaliif yoo jenne xiqqoo bakka inni itti maqaa doktoraa sanitti jedheeti miliyoona baay'eetu waamaan waan ta'eef yoo isaanillee dhisan rakkoon qabu kabajaa qabnallee bakka akkanaa kanatti duu maanoo tana eeggatanii gaariidha doktor asliin sheebaanii osoo hin taane itti dabalanii nama diddamallee fiduu danda'atillee fiduu dandeeta. Nuti sillachuu sin jaalannala adeemsin qooduun barbaannu miidiyaa kanarra garuu bakka akkasisanitti maanoo tuqansan irratti ammoo xiqqoo osoo dhoogitanii barbaachisaadha isaanillee jaalannaa morji kaliifaa irratti illee arguu feenallee inni biraa ammoo jiraate waadaa gaaf duraa waliigaltan keessatti akkatti carraa takkatti bicha waadaa gaafa duraa waliigaltan keessatti ani urji kaliifaa korsiisee si agarsiisaa jette ani jette. Amma ammootu viidiyoo kalee waraabde keessatti ammoo finnee jirra nama haganaan finneerraa jette bakka finneerraa fi bakka ani hin fidaa jette san irratti waadaan sun cabe waan ta'eef amma ammootu doktoraa silmatu sinuu waati. Kabraa fiduu qaba biyyarraa nasrii kophaa. Kabraa fiduu qabda malee amma doktoraa silmatu sinuu waati. Bravo jegna nasriin irra deebi'ee sheeka biraa fiduu qaba. Nama bayaan carraa naa kenna. Anamna ila. Gizeen jirtutti nama tokko miti kudhan illee hin finne dhugaa isinitti hima. Amma iqaan hin jiru walqii jibuun barbaachisu iqaan hin jiru. Digalee sheekaa roobeeti miti caammaa sheekaa roobeetu fiduufu kabbaadii ture amma haalli xaybaramaan Dubaay keessa jiru. Garuu namni Dubaay nasrii. Haalli hin jiru haalli kabbaadiidha doktor. Dubaay caanaalee kanaaf gizeen jirtutti maal akka hojjennu nullee of beekna. Anamma kijibee annama kudhanuu fiduu hin danda'a shanuu fiduu hin danda'a zarraaf jechuun barbaadu. Gaafuma doktoraan walii gallu sanuu haalli